har'a borii yookaan procrastinationiin dhibee onneetiif akka nama saaxilu beektu? An Dr. Daawit Meelbaa Saayikdee wajjin hakiima yaala sammuuti. Meelbaa Saayikdee yeroo hundaa waa'ee fayyaa sammuuti. Sagantaa har'aatiin amala waal ta'aa ta'e kan baay'een keenya akka salphaatti ilaallu garuu miidhaan isaa hamaa ta'e har'a borii yookaan procrastinationii waliin mari'anna. Haga dhuma sagantaa kanaatti yoo wajjin turtan maalummaa fi qorqalbii har'a borii yookaan procrastinationii miidhaa isaa dhumarratti maloota sasalphoo kan namni hundumtuu gochuu danda'u ittiin har'a borii yookaan procrastinationii ofirraa ifatan yookaan ittisan ni dhageessu. Meelbaa Saayikdee yeroo hundaa waa'ee fayyaa sammuu fi dagaagina qorqalbiiti. Kanneen chaanaalii keenyaaf keessummaa taatan waa'ee fayyaa sammuu dhaga'uun beekuun isin mararu chaanaalii keenya subscribe godhaa. Kanneen dhimmitaniif akka ga'uuf share godhaa. Gara qabxii keenya ijoo har'aaf jennetti yoo ceenu hiikoo har'a borii yookaan procrastinationii arganna. Har'a borii yoo jennu hojii barbaachisaa ta'e yookaan barbaachisummaan isaa fuuldura ofiitiif ta'e bubbulchuu yookaan har'a borii jechaa tursuu jechuudha. Namni gaafa har'a borii jedhee hojii barbaachisaa ta'e bubbulchu miidhaa boriif jechuun isaa kun yookaan hojii kana tursuunsaa qayyabannaa kana dubbisa kana bubbulchuunsaa itti fidu wallaalee miti. Fakkeenyaaf barataan boriin qo'annaa jalqabaa, torban dhufuun jalqabaa, ittaanuun jalqabaa jedhee bubbulchuunsaa akka bor yeroon itti gabaabbatee qayyabannaa isaas dhibbatti guutummaatti kwaalitii barbaachisuun qayyabatee finne hubachuu wallaalee miti. Har'a borii jechuun amala namoota muraasaa yookaan amala naannoo muraasa tokko miti. Amala waal ta'aadha addunyaa guutuutti namoota mara kan mudachuu danda'udha. Nama ta'ee kan waa boriif hin jenne yookaan har'a bor jedhee hojii barbaachisaa ta'e hin dabarsine hin jiru. Namootni haga 120 ta'an garuu boriif jechuu hamaa ta'e qabu. Isaan kun boriif jechuu amaleeffataniiru. Dogoggora isaaniirraa hin sirreeffatan amma miidhaan irra ga'us har'a borii jechuu hin dhiisanii keessumaa wantoota barbaachisoo ta'an irratti. Fakkeenyaaf barataan tokko bal'ina barnoota baayoloojii ammam akka ta'e utuu hin beekin suuta yoon dubbisee nan dhaqqabaa dhumuma jala yookaan jala bultiima jala yoon qayyabadheeyyuu qormaataaf nageessisa na qaqqabsiisa jedhee yaadee yoo bubbulche bor gaafa qormaati ga'u jala bultii sanatti irraan qayyabatee kan finne yoo hubate barataan kun nama har'a borii yookaan procrastinationii hamaa hin qabne yoo ta'e amala kanarraa baratee sattaanutti dursee saganteeffachuudhaan dursee qayyabachuun akka irra jiru beekee irraa amala isaa sirreeffatee isa boriitiif itti qophaa'a. Yoo garuu nama procrastinationii hamaa qabu ta'e ammas bara dhufuus barattaanus rakkooma kan isa mudatu amma inni itti xiyyeeffatee rakkoo isaa hubatee hin furretti rakkoon kun irra deddeebi'amatu isa mudata. Akkuma jenne namni hundumtuu procrastinating godha yookaan har'a boriin jedha. Garuu namootni 20% ta'an irra deddeebiidhaan amala kana agarsiisu rakkoo hamaa kanaan wal qabatee qabu jechuudha. Qorqalbii har'a borii hamaa yookaan procrastinationii hamaa yoo ilaallu hundeen qorqalbii isaanii waa lama. Inni jalqabaa muda hin qabnee ta'uu yookaan perfect ta'uu yaaluudha. Namootni boriif jedhan yookaan har'a borii hamaa qaban qorqalbii muda maleessummaa of keessaa qabu jechuun hojii taajjabbiif isaan dhiyeessu kan nama fuulduratti isaan ilaalchisu irratti mudaan akka isaan irratti mul'atu hin barbaadan. Yoo ofii isaaniitiin ta'ee jedhanii sammuu isaanii keessatti ani muda maleessa ta'ee mul'achuun irra jiraata jedhanii illee yaadaan jiraanne gochaan isaanii hojiin isaanii garuu akka nama muda maleessa ta'anii yookaan atleast nama fuulduratti muda maleessa ta'anii mul'achuu barbaachuun akka isaan irraa mul'atudha. Fakkeenyaaf gaafa waa hojjetan yookaan barnoota isaanii qo'atan bu'aa qo'annaa isaanii yookaan bu'aa hojii isaanii namni akka jaallatuuf yookaan namni akka jajuuf gochuudhaaf xaaru. Yoo hojii isaanii irratti komentiin negatiif ta'e kennameef garmalee dhiphatu garmalee mufatu namootni kun. Tarii hojjedhee yookaan qo'adhee milkii dhabaa laata yaada jedhutu mataa isaanii keessa deddeebi'a. Sodaa kufaatiitiif qo'annaas haa ta'u hojiis achi fuulduratti dhiibu. Namootni akkasii kun hojicha yookaan qo'annicha caalaa wantoota hojii sanaaf yookaan qo'annaa sanaaf isaan barbaachisu qixeessuudhaan walitti coruudhaan saganteessuudhaan yeroo isaanii guddaa fixu. Saganteessuun wantoota barbaadan sassaabbachuun gaaruma waanuma barbaachisaadha. Garuu yeroo ofii gara caalu hojii isa barbaachisaa ta'e hojjechuu dhiisuudhaan yookaan baqachuudhaaf ittiin dhiyeessuudhaaf meeshaalee sassaabaa ooluun sagantaa baasaa ooluun bu'a qabeessa miti bu'a qabeessas nama hin taasisu. Qorqalbii namoota har'a borii yookaan procrastinationii hamaa qabanii inni lammaffaan gammachuu turfachuu dadhabuudha. Namootni kun rakkoo miira ofii to'achuu keessattuu gammachuu ofii turfachuu booddeef jechuu guddaa qabu. Hojii baay'een boritti bu'aa qabaatus ammatti garuu kan miira namaa si'eessu kan ammuma gammachuu namaa kennu kan sammuu namaa dammaqsu miti. Kanaaf namoota kanaaf hojiin akkasii kun miira qumsaa isaaniif hin kennu. Hojii kanatti
dafanii nuffuu utuu ta'anii hojii manee isaanii hojjetanii utuu qo'atanii kitaaba guddina jireenya isaaniitiif ta'u dubbisanii hojii biraas haa ta'u utuu hojjetanii yoo TV irraa muuziqaa dhaga'an tapha ijoollee yookaan fiilmii argan akkasumas nama isaanii wajjiniin taphatu yoo argan yaadni isaanii dafee gara wanta kanaatti harkifama. Namootni kun of to'atanii bu'aa isaa boriitiif hojjechuu gammachuu isaanii booddeeffachuu danda'an ammuma miira isaanii baafachuudhaaf ammuma distraaktir ta'u. Yeroo kana gaa hojii isa silaa barbaachisaa ta'e isa borii isaaniitiif barbaachisaa ta'e tursanii gara wantoota amma si'aayina yookaan dammaqina isaanii kennanitti goru. Namootni kun hojii kana tursuu isaaniif yeroo mara sababa ittiin of amansiisan yookaan raashinaalaayis godhan qabu. Yeroo baay'ee eenyummaa isaanii isa borii garmalee amanu akka waan bor nama kan biraa ta'anii yookaan nama haaraa ta'anii yaada isaaniitiin kaka'umsa argatanii yeroo hojii sana raawwatanii isaanii fixee kompiliit godhee kaa'uu yaadaan of ilaalu. Yaadi isaan ittiin of amansiisan kun yeroodhaaf tasgabbii sammuu isaaniif kennaa of ceepha'uurraa yeroodhaafis ta'u isaan hambisaa. Kan biraan borii isaaniis garmalee amanu fuulduratti wantooti amma isaan jeeqan kun ijoolleen ammatti wacan ta'u TV'n amma muuziqaa fideef kun wantooti garaagaraa kun hundumtuu akka waan isaan tasa badanii bulanii bor iddoo sana hin jiraannetti bor gaafa wantallee cal jedhee tasgabbiidhaan hojii isaaniitu hojjechaa jiraniitu fuulduratti of ilaalu. Kanaan sammuu isaanii tasgabbeessanii hojii isaanii fuulduraaf tursanii gara tapha isaaniitti goru jechuudha. Kaan immoo an gaafa muddama keessa galu gaafa dhiphadhuun irra hojjedha waan ta'eef amma muddaminaa dhufuu didee teenshinii naa dhufuu didee gaafa teenshinii dhufu gaalafa jala bultiin ga'uun irra hojjedha yeroo san irra jabaadha yeroo san yaada jedhuunitu tasgabbeessanii yookaan of suuzoof godhu jechuudha. Walumaa galatti har'a borii yookaan procrastinationii hamaan qorqalbii ofitti amanuu dhabuu yaadota negatiif ta'an ofitti murraa kan dhufu akkasumas jireenya ofii fi haasaa dhabuu koontiroolii dhabuurraa kan namatti dhufu of kakaasuu dadhabuun illee yookaan of dammaqsuu dadhabuun illee sababa kan biraadha. Darbee dhibee sammuu kan akka dhibee nameenyaa yookaan personality disorder yookaan dhibee sammuu akka gaddabbuu dhiphuu hamaarraa illee namatti dhufuu danda'u. Keessattuu yeroo muraasaas kan namatti dhufe yookaan kan nama jalqabe yoo ta'e dhibee gaddabbuu hamaa konsiidar gochuun baay'ee murteessaadha. Har'a boriin yookaan procrastinationiin rakkoo fayyaa namatti fiduu danda'a isa jedhu ilaalume. Namootni har'a borii yookaan procrastinationii guddaadhaan rakkatan yeroo mara miira gaabbii, miira yaaddoo, miira sodaa of ceepha'uutu isaan keessatti mul'ata. Kana baataniitu wajjiniin deemu. Yeroodhaaf yaadota garaagaraatiin suuza of godhan malee miirri negatiif ta'e kun yeroo hundaa isaanii wajjiniin deema. Kun immoo sammuu isaanii muddama keessa gashaa. Sammuun muddama keessa gale wantoota nama gochuu danda'u bal'inaan viidiyoo keenya mata duree muddama jedhuun hojjenne irraa ilaaluu dandeessu. Ammaaf garuu dhibeelee marsaa dhiigaa kan akka ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa akkasumas dhibee onneetiif isaan saaxilaa akkasumas dhibee sammuu kan akka dhiphuu gaddabbaa fi araada garaagaraatiif illee isaan saaxila. Har'a borii hamaan maraan martoo har'a borii keessa nama naannessaa. Kanaan bu'a qabeessummaa jireenya ofii baay'ee gadi buusa. Waan hojjetanitti yookaan qo'annaa ofiitti milkii guutuu argachuu dhabu. Namootni kun yeroo baay'ee waan godhan yookaan qo'atan sanii erga muddama keessa galanii waan ta'eef kan isaan hojjetan bu'a qabeessummaan isaanii gadi bu'aa ta'a. Sababni isaa sammuun muddama keessa galeeti. Eega sammuun isaanii teenshin ta'eeti isaan kan hojii jalqabanii. Kanaaf hojii guutummaa dandeettii isaatiitiin sammuun hojjechuu hin danda'u gatii ta'eef bu'a qabeessummaan isaanii yeroo hundumaa hir'uu ta'a. Kwaalitiin hojii isaanii yeroo hundumaa gadi bu'aadha kan inni ta'u. Erga har'a boriin yookaan procrastinationiin rakkoo ammanaa qabaate akkamittiin furuu dandeenya? Akkamittiin marsaa yookaan maraan martoo har'a borii keessaa ba'uu dandeenya? Inni jalqabaa amala ofii xiinxaluudha. Hojiilee akkamiin yeroo baay'ee har'a bor jedha. Barnoota koo keessaa barnoota kamiin har'a borii jedhee tursaa isa jedhu adda baafatanii beeku. Kana adda baafachuu dandeenyaan dursinee hojjechuudhaan xiyyeeffannoo addaa kenninee fi hojjechuudhaaf sagantaatti baasuudhaaf nu fayyada. Inni lammaffaan maaliifan yeroo baay'ee har'a borii yookaan procrastinationii mata duree kanarratti guddisa, sabjektii kanarratti guddisa, hojii kanarratti guddisa isa jedhu gaafachuudha. Miira koo to'achuu dadhabuu moo walxaxaa sababa natti ta'eef wanti kun garmalee gatii natti guddateef moo muda maleessummaatu garmalee na rakkisaa jira isa jedhu adda baafatanii of beekuu barbaachisa. Yoo sababii isin xiinxala kanaan argattan walxaxiinsa yookaan baay'ina hojichaatu rakkina isinitti ta'e sabjektichatu garmalee complicated isinitti ta'e hojicha yookaan barnoota kana adda hiruudhaan iddoo xixiqqoo muraasatti godhanii hojjechuu al tokko wanta sana hundasaa hiikuudhaaf yaaluurra yookaan barnoota kana al tokko hundasaa qayyabachuudhaaf yaaluurra kutanii muraasaan yeroo jabina ofiirra qayyabachuun baay'ee barbaachisaadha. Mallittaanu sammuu ofii badhaasa fayyaalessa ta'e barsiisuudha. Dheerachuun yookaan baay'achuun hojii tokko yookaan barnoota tokko
badhaasa yeroo dheeraa dhufuuf keessattuu namoota gammachuu ofii bulfachuu yookaan turfachuu hin dandeenyeef baay'ee jabaadha. Kanaaf dursa qayyabannaa ofii yookaan hojii ofii iddoo muraasa baay'eetti erga hiranii booda gaafa tokkoon wantoota adda qoodaman sana qayyabatee raawwatu yookaan hojjetee raawwatu gidduutti sammuu ofiitiif badhaasa kennu waan ittiin gammadan keessaa filatanii wantoota yeroo baay'ee akka waan qayyabannaa keenyarraa hojii keenyarraa har'a bor jennu nu taasisan geemii taphachuu ta'uu danda'a, TV ilaaluu ta'uu danda'a, hiriyoota walii wajjiniin ba'anii taphachuu yeroo dubbiidhaan yeroo dabarsuu ta'uu danda'a, jaalallee ofii wajjiniin waqti gochuu ta'uu danda'a. Kanneen kana akka badhaasaatti fayyadamanii yeroo hundumaa gaafa waan muraasa hojii ofii keessaa xumuran badhaasota kana ofii kennuudhaan sammuu ofii kanaan shaakalchiisuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraan naannoo keessanis distraakshiniin kan baay'atu yoo ta'e TV ta'uu danda'a, dubbii namaa ta'uu danda'a, wantoota garaagaraa kan isin jeeqan yoo ta'e kanneen kana dursanii itti qophaa'anii tasgabbeessuun baay'ee barbaachisaadha. Sooshaal miidiyaa ofii cufuun, moobaayilii harkaa ofii yookaan bilbila harkaa ofii cufuun ofirraa fageessuun baay'ee barbaachisaadha. Furmaatni hunda caalu ilaalcha ofii qajeelchuudha. Yaada dogoggoraa an gaafan dhiibbaa keessa galu, muddama keessa galu, muddamni natti dhufu, stressii, teenshinii natti dhufuun hojiitti jabaadha yoosuu hojiin naa hojjetama jedhu kana keessaa of baasuun baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaa wanti ni muddama keessa ta'anii hojjetan tokkoffaa qaama ofii dhiibbaa hamaa keessa galchaa, sababa kanaan miidhama qaama garaagaraa namarraan gahuu danda'a. Inni lammataa herrega kamiiniyyuu namni muddama keessa galee hojjetu bu'aan inni agarsiisu akka gaafa riilaaksidi ta'ee hojjetu ta'uu hin danda'u. Dhibba kwaalitii isaa eeggatee dhufuu hin danda'u. Kanaaf kana jedhanii of gowwoomsuu keessaa of baasuun baay'ee barbaachisaadha. Dhumarratti rakkoon kun maloota armaan olii hunda yaaltanii yoo kan isinii milkaa'uu dide tarii rakkoo dhibee sammuurraa ta'uu waan danda'uuf keessumattuu dhibee sammuu akka gaddabbuu, dhibee sammuu nameenyaarraa dhufuu waan danda'uuf ogeessa mariisiftanii kanatti fala argachuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Gaaffii fi yaada yoo qabaattan koomentii jalatti nu barreessaa. Kanneen chaanaalii keenyaaf haaraa taatan viidiyoolee wal fakkaatoo argachuudhaaf sabskiraayib godhaa, namoota biroof akka ga'uufis sheer walii godhaa. Akka sagantaa biraan wal arginutti nagaan turaa.